Shigari da ani kana ni spitara girma alam da ayya polisi Rashid Rugare kuma bai kamu denya kana daiman magala ke hisa bajjari na da falun alati adda ti magala ke hisa na samu daru erun hanga matfe ertoko sanis battar mat kulesuf birali erol kesumatiyu daim Sumayya kamam mana jireenyi isaanii naannoo daboobettiini nama eenyummaan isaa hin beekamneen nama dubartiidhaan maarsii godhattee konkolaataa ambulaansii fakkaatu fudhatamtee asii naannoo keenyaa kanarratti buusanii akka dabalanitti miidiyaa irratti waloonni gaggeeffamaa ture. Haa ta'uutii dhimma kana jala buunee hanga dhumaatti yoo ilaallu Sumayyaan obboleessa ishee wajjin maatii ishee wajjin obboleessa ishee wajjin wal dhaba mana keessa jiru ka'ee maatii yookiin firoottan naannoo Mooyyalee qaban Hayaat Shamsee nama jedhamtu jira akka deemuuf karoorfattee mana baatu yommuu qorannaa kenna gaggeessuun mucayyootaan ijoollee ganna 10tti barattuu kutaa 3 mucayyoon tun mana keessatti obboleessi lollaanii fira qabdii mana keessatti dhagaatee warra kan bira deemtee karoora mataa ishii baafattee asii kaatee hanga keella guuruufi daandii kanallee nama gaafata hanga achitti geettee yoo achi geettu federaalaanis jechoota adda addaa namanni qabeessa fidee danda'e Mooyyaleerraa akka baddeetti warra federaalaatti itti maatiin ishiillee naannoo sanatti Mooyyaleerraatti warra federaalaatti himatte kanarraa ka'ee qaamni naannoo sanii warra federaalaas mucayyoo tana qabanii federaala Mooyyaleetti erganii maatiin ishiitti waan ta'eef naannoo sanarratti akka maatiidhaaf deebisanii yommuu godhan dhimmicha garuu yoo qulqulleessinu mucayyoon tun walqaba obboleessi hojii kaate kaa'e maatii yaabelloo jedhu dursitee naannoo Mooyyalee san deemuuf akka fedhii qabu maatii san bira deemuuf akka fedhii qabu ifatti qorannoo waajjira keenyatti gaggeessaa ture ifatti nutti himtee jirti jechuudha. Kanaa miti eegaa achi galte jechoota adda addaa miidiyaa irratti deemamaa turte ilaalchota magaala keenya keessatti daa'imman fudhatamaa jiran daa'imman akkaataatti fudhatamaa jiranis qorsa itti dibanii fudhatanii jedhamee magaala keessattis manneen barnootaa keessatti ergaan kun darbaa ture jechuudha. Kanarraa kaatee daa'imman xiinsa muusii keessatti maaliin waan kana raawwachuu qaba waan jedha karoora mataa ishii baafatte. Kanarraa kaatee mucayyoon tun asii deemtee yoo jechi jalqaba kennatti namni akka ishii fuudhee hanga keellaa deemti. Keellaa addabaabaayii Shaalaqa bira makiinaadhaan na fuudhanii deemanii akkana na godhanii qorsanii dibanii jechaa turte. Garuu wantichi sun qorannaa keenya yoo cimsinee mucayyoo sana qorannu wanni sun marti akka hin taanetti haasaa kana manneen barumsaa keessatti waan haasan dhageette ala keessatti yeroo ishiin achi as deemtu yeroo namni ishii dubbisuu dhufu akkamiin fudhatamte eenyu si fuudha akkamiin si fuudhan gaafiin akkasii akka fuudhamtetti waan ishiidhaaf illee ta'aa ture sanii miti osoo ishii Mooyyalee yeroo ishii Mooyyalee dhaqqabdutti miidiyaa irratti akka ishiin fudhatamte FB irratti mana ishiin dhaqqabde haasaa kana dhageette ishiinis waan haala uummanni haasaa jiru waan ijoolleen haasaa jiru waan manneen barnootaa keessatti haasaa jiran kana guutumatti fudhatte taateen kun akka ishii irratti ta'etti maatii sitti himaa turte garuu dhumarratti qorannaadhaan illee itti dhiyaanneen taratti goseetti qorannaa kennaan laal mucayyoon tun ifatti ani sobee maatii kiyyallee hiriyoota kiyyallee dogongorsiisee jira jechaan dubbadde kun obboleessa kiyya isaan wal dhabee jira yoo obboleessa kiyya akkas jedhee ka'ee taate obboleessa kiyyallee tariifi hidhuu danda'anii sodaa jedhurra kaate taatee obboleessa wajjin mana keessatti isan illee tossuuf akka butamtetti akka namaan fudhatamtetti haasaa magaala keenya keessatti haasaamaa jira kan akkaataan itti mirkaneessite baay'een jira garuu dhimmicha yoo sirriitti ilaalu dhimmi kun dhimma hin taane ta'uu ishiillee qabatamaan ishiillee maatii ishiillee abbaallee haadhallee obboleessallee waajjira keenya kanatti ollaan bakka jiru bakka uummanni bal'aa jiru jedhisa ishii ifatti irraa fuunee wanti kun soba ta'uu ishiillee sanii miti maatii ishiillee dhiifama gaafatte manneen barnootaa irratti wanni kun sirrii akka hin taanetti olola kanaan daa'imman akka deemaa jiran mana barumsaallee dhaqee dhiifaman gaafata. Daa'imman na fakkaatan waan haasaan kana dhagahanii gocha akkasii raawwachuu hin qabu
jettee sirriitti isheen gasitti jecha ishee fi obboleeyyan isiillee maatii ishiillee nullee dhiifama nu gaafattee as keessaa baate waan ta'eef taatee magaala keenya keessatti ammas dhaamsinuudhaaf akka waajjira poolisii wanti kun qabatamaan isaa maalidha waan jedhu uummanni keenyallee tasgabbaa'ee ilaaluun barbaachisummaa qaba. Daa'imman ofiillee seeraan iddoo itti ergatus haa ta'u laaluun hubachuun manneen barnootaa deeman hordofuun gahee maatiillee keessa jiraachuu danda'u qaba jechuudha. Manneen barnootaallee daa'imman yeroo ba'aniif yeroo galan yeroo mana barumsaa keessa jiran haala hin taane jecha hin taane jecha xiinsammuu daa'immanii miidhu kaasuun barbaachisummaa biraan of eeggannoo gochuun akka tokko yoo jiraatillee garuu keessa darbee gochoonni amma as keessa keessumattuu magaala keenya keessa taasifamaa jiran holola miidiyaa irratti gaggeeffamaa jiru. Miidiyaalee miidiyaa namoota maqaa dhuffatanii jechoota hin taane fayyadamanii holola gaggeessaa jiran waan ta'eef keessumattiyyuu hayaat asii fudhatamtee konkolaataadhaan fudhatamtee akka deemaa turte miidiyaa irratti gadhiifamaa ture. Wanni sun soba ta'uu maatiinis isheenis mirkaneeffattee jirti waan ta'eef uummanni keenya kana beekee tasgabbiidhaan magaala keenyaa nagaa magaala keenyaa yoo ta'u. ሳዲያ ይባላል። ሱማያ እናት ያው በሰሞኑ ያው ሱማያ ጠፍታ ነበረ። ጠፋች በሚባለው ያው እስከ ሞያሌ ሄዳለች እና ሰው ደግሞ ያው እኛ ጠፍታብናለች እና ሞያሌ ሄደች በኋላ ከተመለሰች በኋላ በእጃችን ከገባች በኋላ ጠፍታ አይደለም ተሰርቃ ነው የሚባለው ወሬ ተወርቷል። ውሸት ነው። Sumayya. Tamam. Devan kes. Abbe. Abang kan kes. Yabello. Adeo. Yabello shibe. Mandare asmi. Mandare asmi. Bade. Esabba. Ani yabello ki. Garami bad. Moyale bani video nakas. Ayya. Manje tendu bachit. Achit. Wan refu badini. Kami manje. Ani hatutu achizi na fude wani adabaabaayii gubbaa na kaasanii jedhe. Ayya. Amma wanni kun hin jira. Kamis godhate. Injira. Lalu barutti. Tukum. Manje tere wata kasot. Kan uumina. Manje tere wata. Ka ammaa kana fakkiin nama sanadhe. Sun uumina. Manje balaanu. Tamam Rashid. Tamam Rashid. Yet ከተማ ነው ያቤት ከበሬ 02 ያው ደቡብ ይቻላል። ደቡብ አካባቢ። እሺ ልጆት ማን ናት? ሱመያ ተማም ምን ተፈጥሮ ነው የተፈጠረው ጉዳይ ያው እሷ በጠፋችው ጉዳይ። እሺ እሷ ጠፍታ ነው ተወስዳ ነው? እኔ መጀመሪያም መጥፋቷ። እሺ ለምንድን ነው ታዲያ ልጃችንን ሰው ወሰደ ብሎ ተናገሩ? እኔ ልጅቷ ናት የሰፈሩ ሰፈር ላይ ተጠሪ ነው የሚባሉ ሰዎች ልጃችሁ የት ያለች ብሎ አምጥቶ እነሱ ነው የቃሏን እሺ ቃሏን ሲቀበሉ ምንድን ነው ተባብላችሁ የተለያያችሁ? ከእነሱ ጋር ተባብለን የተለየን ለወደፊቱ እንደዚህ አይነት አዲስ ሰው ከመጣ አዲስ ሰው ከመጣ እንድትወቁ። እሺ አሁን በቀደም ሰፈራችሁ ላይ ሲነሳ ነበረው ሱመያ የሆነች አንድ ሴት 4 ሰዎች ሆኖ በመኪና ወስደዋል ነው ከዚህ የጠፉት ነው ብሎ ሲነሳ ነበር። አሁን ግን ከልጅቷ አንደበት ላይ የሚሰማው ነገር ተቃራኒ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ይላል? በዚህ ጉዳይ ላይ ልጅቷ እንዲፈታን